uumuudhaaf jechaadha kan nuti gaaffii fi deebii taasisaa jirru hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya. Injiinar Taakkaleen edda gara kantiibummaatti dhufanii ji'oonni 6 lakkaa'amaniiru. Hojii haaraa kanatti bartanii dhuftanii hojii maal hojjetamee waan jedhu irraa kaaniitu eegalle. Magaala kana kan dhufne qabsoo biyya kana keessatti gaggeeffameen haaromsa biyya kana keessatti gaggeeffameen bu'aa qabsoo sanaati bu'aa haaromsa sanaati. Gama tokkoon isaa gama biraatiin immoo magaala kana gaafa dhufnee hoggansa jalqabnu magaalli kun dhugaa nama dubbachuuf magaala duubaan ennaa laaltu magaala guddaa magaala wanti hundaa keessatti akka gaariitti deemu kan fakkaatu garuu immoo keessa isaa galti wanti baay'ee isaa kan diigamedha. Kanaaf gama tokkoon haaromsa sanaa sirnaan hoogganuu sirnaan lafa qabsiisuu gurmaa'ina mootummaa caasaa mootummaa gubbaarraa mogodaa akka haaraatti ijaaruu iddoowwan immoo diigamuun irra jiraachuttis diiguu iddoo immoo irra deebanii ijaaruu irrattis irra deebanii ijaaruu inni guddaan kan ture jechaadha. Kanaaf haaromsi akka biyyaatti jalqabe sun Finfinnee keessa dhumarra gale. Fakkeenyaaf naannoleen biraa haaromsa jalqabanii dursanii jalqabanii Finfinneen immoo ji'a 4 dura jalqabne haaromsa sana gama tokkoon haaromsa sana lafa qabsiisuu gama biraatiin hojiiwwan bu'uuraan hawaasni jiraatan magaalaa gaafatu deebisuu irratti kanaaf ji'ootiin arfan kana keessatti innaa walumaa galatti ilaallu gama tokkoon haaromsa sana lafa qabsiisuu hooggansa ijaaruu bobbaasuu leenjisuu sadarkaa haaromsi keenya irra ga'e sanaan immoo hundumtuu qixa sanaan fudhatee akka deemu gochuu nurra ture inni innaa ji'a arfaffaa kana dhaabannee ilaallu akkaataa jalqabneen keessumaa jiraatan magaalaa waan inni barbaadu baay'ee jira isaan keessa tokko lama sadii jennee ummata hawaasa mariisisuu ummata hojii walitti dhufuu amantaan jiraatan magaalaa mootummaa irraa qabu bulchiinsa magaalaa irraa qabus akka dabalu akka amantaa sanatti deebi'u gochuu jalqabnee jirra. Inni sadarkaa gaarii irra jira jedhamee ilaalamuun ni danda'ama jechaadha. Finfinnee kana keessatti bakkeewwan seera ala qaban bakkeen hedduun magaalaa kana keessa turaniiru. Waan sana gara kaazinaa mootummaatti baankii lafaatti akka deebi'u hojiin godhame hojii guddaadha. Hojii sana gubbaarratti chaalenjiin mudateen jiru. Magaalli Finfinnee akkuma jette waa lamatu keessatti mul'ata lafa hojii wal qabate tokko seeraan misoomaaf mootummaanis abbootiin qabeenyaas jaarmaaleen addas fudhatanii sirnaan kan misoomsantu jira. Gama biraatiin immoo seeraa ala otoo namni hin beekin yookaan immoo caasaa mootummaa keessanii toorkii jiruun lafti magaalaa Finfinnee akka malee weerarame jechaadha. Weeraramuu qofa osoo hin ta'in weeraramees immoo gara misoomaatti hin galle namni dallaa itti ijaariiti lafti sun akka bu'aa biraatiif akka bu'aa misoomaatti osoo hin ta'in akkaataa gurguramuu irra danda'u waggaa 5-6-7 tokko waggaa 20 kan ta'ee jira. Kana boqonnaa 4tti qoonneeti kan lafa odiit gochuu jalqabni boqonnaan inni jalqabaa jaarmiyaalee gurguddaa mootummaas haa ta'u NGO adda addaas haa ta'u dhuunfaas haa ta'u lafootan gurguddinaan qabaman sana adda baasuun irra ture. Bal'inni lafaa boqonnaa jalqabaa irratti adda baasnee waliigaltee adda kunne naannoo miiliyoona 4 kaaree meetira miiliyoona 4 ture jechaadha. Boqonnaa lammaffaa irrattis naannoo miiliyoona 1 fi qabxii 3 ture jechaadha. Amma kanafee boqonnaa sadaffaa arfaffaa ta'ee isas xumurree jira yeroo gabaabaa keessatti isas uummatan beeksifne. Maalinni kun achi keessatti wanti nu quunname tokko kan adda baasu uummataan isa qormaata guddaa ture tokkoffaa sanadan argattu sanada miti kan hojjetame wanti baay'een isaa bilbilaan hojjetame maaliin hojjetame isa sanadaa wal qixxeessite akka duubatti hin deebisne seeraanis akka seera cabsuun akka nurra hin jiraanne waan beeknuufi murteen keenyas immoo madhumatti deemuu qaba jennee waan amannuuf sanada sana qindeessuu sanada sana sirriitti organize goonee yoo seeratti sidhaachuu irra jiraate gara seeratti akka dhiyaatu. Gama lammaffaan immoo jiraataan magaalaa mataansaa akka nu duukaa dhaabbatu goonechaan eeruu adda addaa akka kennan. Kanaaf edda kana qindeessinee booddee murteessinee jechaadha. Achi keessatti egaa kan fudhanne fakkeenyaaf jaarmiyaa mootummaarraa baay'ee fuune makalaakaarraa fuunee jira teleekominikeeshinirraa fuunee jira mana murtii waliigalaarraa fuunee jira mootummaarraa mataasaa jechaadha. Lafti gurguddaan isaan booddee immoo dhaabbileen humti dhuunfataan immoo ni misoomsina jedhanii waggaawwan 15-16 ijaaranii dallaatti ijaaranii waanuma waanuma bu'aa qabu irratti nu jennu qorqoorroon dallaa ijaaranii isaan ture isaan hunda sarraa fuunee jechaadha. Fakkeenyaaf osoo mana qopheessaa fuuldura kan jiru waggaa 20 ol kan ijaaramee ture jira jechaadha. Qorqoorroon itti ijaarame isa yeroo baay'ee irraa fudhatame jedhee yaadamaa duubatti deema. Yeroo baay'ee irraa fudhatame yaadamaa duubatti deema. Sababni isaa mootummaanis
mootummaa federaalaas bulchiinsa magaalaa Finfinnees waliin qindaa'anii bu'aansaa bu'aa magaalaati jedhamee miti bu'aa dhuunfaa irratti kan hundaa'e ture jechaadha. Amma kan goone tokko kan bulchiinsi magaalaa Finfinnee murteesse sana murtiin sun murtii hundaa akka ta'u goone jechaadha. Haa ta'u iyyuu malee immoo as keessatti qormaata baay'eetu jira. Lafti Finfinnee hin beekama lafa bu'aa guddaas qabudha. Yoo gara biraatti jijjiirti bu'aa guddaa kan sii fiduu danda'udha. Sadarkuma sanaan immoo gaafa gara kaazenaa mootummaa baankii mootummaatti deebiste immoo duullachirra jiru immoo bal'aadha jechaadha. Amma duulli tokko miidiyaalee magaalaa kana keessa jira FM'oota adda addaatiin kan olola adda addaa gaggeeffamaa jiru. Olola sobaas haa ta'u iyyuu malee garuu immoo duubni isaa duuba sana ilaaltee warri lafti irraa fudhatame kanatu duula nurratti banee jira jechaadha. Gama tokkoon lafti irraa fudhatame jedhee fuuldura bahee dubbachuu hin danda'u uummata wajjin walitti bu'a. Garuu maal gochuun danda'a jedhamee kan yaadames ragaan adda addaas kan agarsiisu miidiyaa of harkaa qaban kana hunda irratti ba'anii miidiyaa mootummaas karaa biraa irratti hojjetamaa jira. Miidiyuma dhuunfaa qofa yoo ta'e miidiyaa mootummaa mataasaa ragaa sobaafaa kennanii akka waan bulchiinsi magaalaa ragaa otoo hin qabaatiin mana namaa fadiigee qabeenya namaa fadiigee fakkeessanii wanta isaan hojjetamaa jira. So miidiyaa nama FM magaalaa keessa jiru hundumsaa wanti kana jalqabeef hunda isaa miti baay'een isaanii hojii kana kan deeggaranii duduukaa dhaabatan akkuma jiranii warri immoo kanaan dura abbootii qabeenyaa sanaan FM'oonni kun dhaabatan immoo nurratti hojjechaa jiru jechaadha. So duulli sun jira inni guddaan duula sana dubbachuu miti duulli duula haaromsa keessa amma jirrutti immoo haaromsi immoo xiiqii gaafataa humna gaafataa qindeessuu gaafataa murteessuu gaafataa kana keessadha kan turre lafa qofaa miti kan deebisaa jirru. Manneetiin gaddeen gandaa seeraan ala kan qabaman naannoo 1,500 seeraan ala qabamanii isaan deebisnee warra humna hin qabne warra maallaqa xiqqoo qabaniif dabarsinee kennee jirra. Kondominiyeemii seeraa ala darbe naannoo 4,000 deebisneetiin jirra. Kunkunsa gaafa deebistu gaa duula akkuma jirteen jiraata. Duulli sana keessatti garuu uummatni magaalaa immoo hojichi dhugaa waan ta'eef ijaanis waan argaa jiraniif bulchiinsa magaalaa wajjin dhaabachaa turan jechaadha. Lafti deebi'e mataansaa bu'aa uummataatiif immoo akka ta'u wanti hojjetamaa jiru jira. Yaa yeroo gabaabaattis wanti gara uummataattis baasnu jira. Keessumaayyuu paarkii magariisaa akka ta'u magaalaa keessatti wanti murtaa'e hojjetamu jira. Kun gaafa dhuunfaa fi jaarmiyaa mootummaa irraa fuunu faayidaa uummataatiif oolu gaafa jedhamu tokko magariisa magaalli kun magaala magariisa akka taatu jechaa jirra. Isaaf akka fayyadu goonaa inni kaanii iddoo dargaggoonni irra oolan irra taphatan gochuun irra jiraata. Innis faayidaa uummataatiif inni kaan immoo magaalaa kanatti rakkinni guddaan kan jiru waa'ee mana jireenyaati isaaf oolchuun irra jiraata. So duulli sun xiqqaatu iyyuu malee jira garuu inni guddaan uummanni amma nu duukaa jirutti immoo duula sana irra darbaa hojjechaa jirra jechuudha. Injiinar Taakkaleen hojjetan kan jedhamu tokko warqa eenyummaatiin wal qabatee bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti waraqaan eenyummaa bakka dhalootaa akka hin ibsine sabummaa akka hin ibsine maqaan haadhaallee akka irratti hin barroofne waan jedhu wayii dhiyeessanii wanti kun fudhatama argatee deemaa jiraadha. As gubbaatti maal jettu? Waa'ee waraqaa eenyummaa yeroo adda addaan ka'a. Waraqaan eenyummaa jechaani nama iddoo tokko jiraatuuf yookaan iddoo tokko jiraachuu barbaadeef kan kennamu jechaadha. Uumaa waan biraa of keessaa hin qabu. Namni iddoo tokko jiraatu yookaan immoo iddoo kana jiraadha jedhee waan silaa irraa barbaachisu guuteef waraqaa eenyummaa kennuu jechaan seeraanis jira kun waanuma gara biraatti deemus miti. Achirratti waraqaan eenyummaa kanaan dura kan magaalaa Finfinnee keessa ture waa'ee saba lammummaa achirratti hin guutamu. Saba eenyuuti maali? Kun innaa callistee waa'ee Finfinnee kanaa kutaa magaalaas aanaa hundannaa ilaaltu tokko tokko akka namaatti kan si gaddisiisu jira. Sabummaan adda baasee namni iddoo tajaajilatti argatu jira. Sabummaan adda baasee namni iddootti hojii qaxaramutu jira. Sabummaan adda bahee namni iddoo waldaa himaaxaatiin gurguramu jira. Sabummaan adda baasee namni mana jireenyaa mana gandaallee kan argatutu jira jechuudha. Finfinnee keessatti kun waan qoratamee nutumti edda dhufnee waan adda baasnedha. Eega adda baasnee adda baasuun qofaan gahaa waan hin taanee fi namni magaalaa jiraatu jiraataa magaalaa ta'uu qofaan tajaajila argata malee saba tokko ta'uus yookiin saba biraa ta'uun tajaajila argachuus hin qabu dhabuus hin qabu. Kan argachuun irra jiraatu jiraataa magaalaa sanaa yoo ta'e gahaadha jechuudha. Jiraataa magaalaa sanaa ta'uuf immoo waraqaan eenyummaa kun kennamuuf irra jiraata. Waraqaan eenyummaa kanaan dura kennamaa ture suni waa baay'ee of keessaa qaba. Rakkina guddaatu jira. Kan dura sii kaase akkuma jiru ta'e namni magaalaa kana dhufee hojjetaan magaalaa kana keessa jiru waraqaa eenyummaa argachuuf seeraan yoo deemin argatu seeraan. So waraqaa eenyummaa argachuuf namni maallaqa kaffaluu irra jiraata maallaqa guddaa jechaadha.
kun immoo waa baay'ee hojii wal qabata. Kanaaf nuti maal goone namni jiraataa magaalaa Finfinnee keessa jiru mana isaa kireeffachuu isaa baatu hiriyaa isaa bukkee jiraatu fira isaa bukkee jiraatu maal haa ta'u hojjetaa mootummaa magaala kanaa haa ta'u waraqaa eenyummaa argachuu wanti isa dhorgu hin jiru seera irra hin jiru waan akkasii. So waan seera irra hin jirretu hojjetamaa ture magaala kana keessatti jira. Fakkeenyaaf waggaa 3 dura ministeerri qonnaa meeteek wajjin ta'aniiti NGO Elshaadaa kan jedhamu ta'aniiti magaala kana keessa kan jiru warra daandiirra jiraatan nama 10,000 lakkaa walitti qabanii naannoo Affaar gashanii leenjisaa turan. Edda leenjisanii waggaa 3 booddee baasanii warri naannolee biraarra dhufan naannoleen fudhataniiti akka jireenya ittaanu jiraatan godhan. Fakkeenyaaf innaa Oromiyaa irra ture nan beekan. Oromiyaa irra walitti qabamanii Oromiyaa deecha'anii hojii carraan hojii uumamee fi maal gooneef hin beekan Oromiyaas waan hin tureef. Finfinnee gaafa dhufan garuu namni 500 ta'u waraqaa eenyummaa waan hin qabaanneef goodaatti gataman jechaadha. Tokkoffaa seerri kan jedhu kanaan dura jiraataa magaala kanaa taa'uu qofaa odoo hin ta'e mana qabaachuus irra jiraata. Mana qabaachuu qofaa miti Finfinneetti kan rakkina ta'e. Manni kee kaartaa qabaachuutu irra jiraata, lakkoofsa manaa qabaachuutu irra jiraata. Booddee waan hin kaasu akkuma jiru ta'e. So jarri kun eegalee hin jedhanii eega lubbuun jara kanaa jijjiiramu jedhamee eega mana qabanne mana waan hin qabneef kan surumayyuu bakkeetti ba'an yookiin rakkina adda addaatiin ba'an waan ta'eef kun jarri kun jiraataa magaalaa kanaa qofa dhalataa magaalaa kanaati. Rakkina adda addaatiin bahee namni goodaa jiraata malee. Jara kana kennuu jechaan kun seerasi tokkoffaa seera heera isaa walitti immoo dubbii mooraaliitis. Gama biraatiin hojjetaan magaalaa kana keessa fakkeenya hojjetaan federaalaa in argata waraqaa eenyummaa. Hojjetaan magaalaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Finfinnee hojjetu in argata waraqaa eenyummaa. Hojjetaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetu in argatu. Kun seera miti kun daba. So kana kan sirreessine. Gama biraatiin ijoollee qotee bulaatu jira magaalaa kana keessa. Qotee bulaa mataasaa jira magaalaa kana keessa. Magaalli kun mataasaa duuba deemtee ilaaltu magaala qotee bulaan keessa ture magaalli qotee bulaa keessa diddiigamee ba'edha. Qotee bulaan immoo mana isaarratti kaartaa hin qabuun kennamneef pilaan xisate waan jedhamu jira magaala kana pilaanii walitti bu'aa waan jedhamuufi kaartaan hin kennamuufu kaartaan kennamu qofa odoo hin ta'e lakkoofsa manaan qabu garuu magaalli bal'attee bira geessetti. So qotee bulaan kaartaa waan hin qabneef mana keessa jiraatutti kaartaa waan hin baaneef waraqaa eenyummaan argatu. Qotee bulaa qofaa miti ijoolleen qotee bulaan argatu. Kana qofaa miti maalinni waraqaa eenyummaa argachuu dhabuu magaalaa kanatti carraa hojiin argatani. Carraa hojii keessatti carraa qacaramuun argatanii waraqaa eenyummaan qabanii imaataadhaan gurmaa'uu danda'anii carraa hojiin argatanii waraqaa eenyummaa waan hin qabneef seeftineetii waan jedhamu jira magaalaa kana keessa maallaqni guddaan nama humna hin qabne maallaqa kan ittiin deeggartu. Qotee bulaan dadhabee gara mana isaatti deebi'e seeftineetii kan akka fayyadamne godha waraqaa eenyummaa kan hin arganne waan hin arganneef. So waraqaa eenyummaa jecha magaalaa kanatti silaa kan ta'u irra ture jiraataa magaalaa kanaa eega beekame. Ollaansa eega dhugaa bahee fi namni muraasni dhugaa bahee fi waraqaa eenyummaa argachuu dhorguun seera miti kun. So nuti kan goone kanaadha. So waraqaa eenyummaa argachuuf namni lammii isaa ibsuun irra hin jiraatu. Maal godhaaf lammii waraqaa eenyummaa argachuuf? Magaalli kuni tajaajila kan kennuuf waan ati Oromoo taate yookaan Amaara taate yookaan Tigiree taate yookaan Guraagee taateef miti waan jiraata magaalaa kana taateef. Inni qofaan gahaadha kan nuti kaasne. Isa hojjechaa kan jiru inni duubatti hin deebi'u. Waan duubatti hin deebineef qaba. Sababni isaa nuti magaalaa kana kan tajaajilu uummata magaalaa kanaa jiraata magaalaa kanaati. Qotee bulaa ta'u, godaanota daadarii ta'u, warra bakkee jiru, eenyuwaa ta'u, sooressaa ta'u, hiyyeessaa ta'u, dadhabaa ta'u, humna qabaa ta'u, jiraata magaalaa kana amma ta'etti jiraata magaalaa kana ta'uun barbaada amma jedhettis waraqaa eenyummaa argachuun mirga qofaa odoo hin ta'in heera mootummaarra jira. Maaliif kana gara biraatti dabsanilee yoo jedhame ka'e waa baay'ee of keessaa qaba. Inni guddaan garuu magaalli kun akkaataa namni baay'ee magaalaa kana ilaalutu dogongora. Tokko magaalli kun magaala waliiti magaala keenya hundaati yoo jettee dubbatte faayidaa abbaa magaalaa kanaa waan urgitutti fakkaata gama tokko. Abbaa magaalaa kana abbaa qaba. Magaalli kun abbaa qaba. Garuu mu jiraataa magaalaa kanaa immoo akka jiraataa magaalaatti innaa ilaaltu jiraataa magaalaa ta'etti ilaalta. Inni kaan immoo lakki magaalli kuni kan abbaa biraa miti kan kiyya jedhee immoo kan ilaaltu jira. So waraqaan eenyummaan kennameefiini maaliif kennamaaf kan jedhutu jira jechaadha. Inni guddaan akkaataa nuti itti jiraataa magaalaa ilaalu dhugaa kan ta'u sirriis kan ta'u. Ani akkaataa jiraataa magaalaa kana itti ilaalu
waggaa 100 jiraatu jiraatee ta'e kaleessa isaa dhufarra isaa dhufu magaalaa kana jiraadhanna magaalaa kana jiraachuun mirga guutuu qabacha. Inni kan kaasu anis darbee kan hin dhaga'u lakkoofsa jiraataa magaalaa gara biraatti jiruudha maal gochuu dimoogiraafii jiru maal kan jedhamu baay'ee kan mooraalis hin qabne jechaadha. Nuti kan guddachaa jirru hundumtuu qixxeedha magaalaa kana madhofetti waan argachuu qabaachuu irra jiraata. Seeraan immoo kan systematically marginalized ta'e immoo jira magaalaa kana kan dhugaadha. So seera immoo seera sirreessa jechaadha. Qotee bulaan ijoolleen qotee bulaa hojjetaan magaalaa kana jiru waraqaa eenyummaan argatiin gaafa jettu carraa magaalli kun silaa kennuufii dandeessu akkan arganne waan godhu seeraan sirreessita seera sirreessina jira jechaadha. Kana waan namni iyyeef duubatti hin deebisnu iyyi otoo iyyi duubatti nu deebiseera ta'e haaromsa keenya duran duubatti deebinaa jiru. So iyyamuu baatus waan silaa amma jalqabne uumatti fufnaa madeemnan guddaan jiraataan magaalaa kanaa silaa waan argachuu irra jiraatu hiyyeessaa ta'u sooressaa ta'u kabaratee ta'u kan hin baranne ta'u argachuu irra jiraata. Inni immoo jalqabni isaa waraqaa eenyummaati. Kanaaf akkasitti hojjechaa jirra jechuudha. የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም፣ የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። dhimmi finfinnee fi magaalota godina addaa oromiyaa naannoo finfinnee waa'ee magaalota miti gaaffii eenyummaati. Kanaafuu kallattii kamiinuu kaasuu dandeenya. Waa'ee eenyummaa yoo kaasnu ammoo pilaanichi bifa mirga saba Oromoo kabachiiseen eenyummaa seenaa fi siyaasa hawaasichaa osoo hin dagachiisin kan hojiirra ooluu ta'uu qaba. Guddinni magaalaa Finfinnee eessaa ka'ee eessa akka ga'e sirriitti beekna. Kanaaf pilaanichi heera mootummaa bu'uureffatee ka'uutu irra ture jechaa kan jirruuf. Finfinnee fi Oromiyaa qonnaan bulaa of keessaa dhiibaa guddatan osoo hin taane kan qonnaan bulaa fi ilmaansaa of keessatti haammatanii guddatan barbaanna. Pilaanii hawaasnii fi mootummaan naannichaa amananii fudhatan malee kan qaamni tokko diriirsee kan biraan ammoo hojiirra oolchu ta'uu hin qabu. አርሶ አደሮችን ወደ ውጭ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም። ፐርሰናሊ አልፈልግም። አርሶ አደሩ ነው ይዞ ማደግ ያለበት። bal'ina magaalaa Finfinneetii wal qabatee magaalaa Finfinnee daawwataan guddachaa jirti. Yeroo adda addaatti mootummoota darban kana keessa yeroo garaagaraatti akkaataa adda addaatiin bifa adda addaatiin magaalli babal'achaa jira. Kana keessa immoo qonnaan bulaa Oromoo miidhamaa akka jiru beekamaadha. Isin mataan keessan waggaa 4 dura dhimma babal'achuu magaalaa Finfinneetiin wal qabatee magaalli guddachuun ishii uumamadhaan hafu garuu immoo guddinni ishii qonnaan bulaa Oromoo buqqisuudhaan ta'uu hin qabu jettanii nama mormitanii fi laphee uummataa keessa nama seentanidha. Ejjennoon gaafsanaa sun amma eessa jirannee kaasuu dandeenya? Ejjennoon innaa sana inumaayyuu inni hin cimne malee waan duubatti deebiin qabu. Sababni isaa innas qotee bulaa qofaaf waan dubbatame fakkaata nama baay'ate. Innas kan jechuun barbaadames ammas kan jechaa jiru borus kan jedhu qotee bulaa qofaa miti buqqa'uu kan qabu kadha. Qotee bulaan qofaan buqqa'uu hin qabu. Maal jechaadha kuni qotee bulaanis buqqa'uu hin qabu jiraataan magaalaas magaalli guddachuu qaba jedhamee namni tokko buqqa'uu hin qabu. Buqqa'uu jechaan maal jechaadha waa lama tokko gaafa misoomni si dhufee misoomni ofiisaatiyyuu magaalli guddachuu qaba waan ta'eef magaalli gaafa guddatu silaa qotee bulaas ijoollee qotee bulaas gaafa magaala walakkaa dhuftummoo magaala walakkaa kan jirus buqqa'uu hin qabu. Buqqa'uu jechaan maal jechaadha asii kaaste iddoonni jireenya isaa walitti hidhinsa hawaasaa uummate sana achirraa bittimsitee gara biraa geessuudha buqqa'uu jechaan. Silaa misoomni kan jedhamu waan misoomni naa dhufee deemaa gammada daandiin dhufee bishaan dhufee kan namni gammadu bare jireenya hawaasummaa isaanii kanaan dura qabu sanarratti waa biraa dabalaaf waa tokko dabalaaf jireenya isaarratti dabalaaf malee jireenya inni kanaan dura jiraachaa ture sana walitti dhufeenya hawaasaan naannoo sana qabu iddiriisaa qubiisaa maalsaa diiguu jechaa miti. Gama qotee bulaas inni dhaqxee qotee bulaan iddoo tokkotti maatii ta'ee jiraate lafa isaa qotachaa bahe maal diidii gara biraa geessuu jechaa miti. So kan qotee bulaaf dubbadde sun amma magaalaafis nu hojjetachaa magaala jiddu galeessa magaalaati. Kanaaf jecha nuti maal goone gaafa dhufne namni misoomaaf jecha buqqa'ee magaala walakkaas gara magaala dhumaatti deemu hin jiru. Magaala dhumaattis qotee bulaan buqqa'u hin jiru kan jedhu inumaayyuu hin cime malee hin laafne jechaadha. Maaliif kana goone fakkeenyaaf piroojeektii laga Haarsan asii kaasa. Kan muumicha ministeera keenya wajjiniin yeroo darbee akka jalqabu taasifnu
Iddoo sana heektara 36 maatii 1,150 tura. 1,500 tura maatii. Maatiin sun baay'een isaa mana caccabaa keessa jira, mana gandaa keessa jira, mana fooyyaa keessa kan jiru. Garuu naannoon sun mandara tokko ta'ee jira. Mandara waggaa dheeraa wajjin jiraatan. Mandara sana tokko kanaan duraati maal goote hin bittimsita. Isa kaan achi geessita, isa kaan as geessita. Maatii bittimsu jecha nuti kan goone maali? Misoomni dhufe kun jara kanaaf dhufe jalqaba. Maatii kanaaf dhufe. So maatiin sun akkuma misooma sana guddachuutu irra jiraata. Manni barumsaa gaariin dhufe isaanis ta'uu irra jiraata. Daandiin bishaanii dhufe gaariin isaanii ta'uu irra jiraata. So kan dura lafa bal'aa qabatanii iddoo waanuma hin taane keessa jiraatan appaartimentii gaarii keessa achumatti ijaarri digashinaadha. Asitti kun hojjetu qotee bulaaf hojjetu irra jiraata. Qotee bulaaf hojjetu kun asitti hojjetu irra jiraata. So deebisanii ijaaruu, deebisanii dhaabuu, deebisanii misoomsuu jedhan kuni silaa kan ta'u irra ture nama jiddu galeessa magaalaati buqqiste waa lamatu buqqa'e namaaf kan galuu irra jiraatu. Walakkaa magaalaatis namni buqqa'e daangaa magaalaa deeme daangaa magaalaa kan jiru qotee bulaatu buqqa'e. Waa tokko buqqisuu waa lamadha kan ta'e. So magaalaa keessatti deebisanii ijaaruu, deebisanii misoomsuu kana achuma qaama misooma sana yoo goote qotee bulaan achi jiru sun buqqa'u jechaadha. So qotee bulaan buqqa'uu qabu. Magaalli yoo guddate qotee bulaas ijoollee qotee bulaas jiraata magaalaa wajjin guddachuu qaba kan jiru. Inumaayyuu hin dabale malee wanti duubatti deebi'u hin jiru. Maaliif duubatti deebi'a? Duubatti kan deebi'u qabu bari yoo keessa keetti dubbachuu baatte sadarkaa iddoo sanatti siyaasatti fayyadamuu qofaa duubatti deebi'a. Innis kan hin dubbanne keessa kiyyaan dubbadde tokkoffaa ilma qotee bulaati. Lammaffaa bu'uurri biyya kanaa mataan isaa qotee bulaa. Bu'uurumti biyya kana bu'uurri Finfinnee mataan isaa qotee bulaa. So ejjennoon innaa sana jiru inumaayyuu hin cima. Gaafa carraa argatte immoo wanni sana jijjiirta jechuudha. Akkaataan jiraataan magaalaatti fayyadamu, akkaataa qotee bulaan itti fayyadamu, carraa kanatti fayyadamteeti akka namni buqqaane qofaa hin ta'in misoomni dhufu sun jara sana qotee bulaas, ijoollee qotee bulaas, jiraataa magaalaas qabatee akka deemu gootaa ejjennoon kiyya sanaa ammas kan hojjechaa jirra. Kan kanaa dura darbee fi dhugaa dubbachuuf akka namatti soo ilaalte Finfinnee keessa nama baay'ee buqqa'e. Kana jijjiiruun dirqamadha. Keessumaa qotee bulaa fi ijoollee qotee bulaas akkam goone deebisnee jireenya fooyyaa inumaayyuu kan kanaan dura jiraatan irra akkam goone jireenya fooyyaa akka jiraachuu danda'an qotee bulaa maatii qotee bulaa. Maatii qotee bulaa qofaa doonte ollaan qotee bulaa mataansaa akkamitti magaalli guddaan kun dinagdee qotee bulaa sana qabatee akkamittiin ba'a maal gochuun irra jiraata jalqaba gaafa dhufee ofiisii kana galu anatu deeme qotee bulaa bira. Kanaan dura kan liiziin irraa fudhatame fuunee qotee bulaa dachaasne kan manni kondoomini maal marratti ijaaramu kana adda baasaa jirra eenyutu lafa sana irratti eenyutu hin turre sababni isaa achirra buqqa'uun irra turre yoo buqqa'es immoo misooma sana wajjin guddachuu irra ture. Fakkeenya maatii tokko qaama mana isaanii kana ture dheengaduu fi kiyyaa deemen lafti arba basilsaa jedhamu kan irratti ijaaramee jira. Lafa isaanii heektara guddaa kennani maallaqa xinnoo kennameef maatii baay'ee qabu. Isaan immoo lafti isaan manni isaan keessa jiraatan mana baay'ee jaba. Sila otoo misooma jettee yaaddee maatiin sunis achumatti gala maatiin ijoollee achumatti galu. Kun akka namaatti yaadu qofaan gahaadha. Waa'ee qotee bulaa naannoo Finfinnee keessa jiru yaaduun ani kantiiba ta'uunis dirqama sirra hin jiraatu yookaan hoogganaa seektara tokko ta'uun dirqama sirra hin jiraatu. Nama ta'uun baay'ee gahaadha. So nama ta'uun gahaa amma ta'etti immoo namni naannoo kana jiru murteessina kan jedhu amantaa sana qaba. So jijjiirra jireenya isaanii edda nuti dirqamni keenya jijjiiruudha. Jireenya qotee bulaa ijoollee qotee bulaa jijjiiru dirqamni keenya as warra Finfinnee. Yaa namni baay'een immoo waa hojjetu hunda isaa akkati baatee dubbachuu barbaada. Dubbachuun baay'ee gaariidha. OBN irratti soo dubbanne rakkoon qabu warra biraa irratti soo dubbanne rakkoon qabu. Garuu qotee bulaan sun egaa jireenya isaa jijjiiramee yoo dubbate faayidaa qaba kan jedhu qaban. Ammaaf tokko jechaa jirra waan ta'eef gaafa hunda isaa xumurre qotee bulaan mataan isaa siyyaamee sinitti hima. Gaaffii kana kan kaasnee fi injinar Taakkaleen ejjennoo gaaf sana qabatanii uummata kana isa keessaas alaas buqqa'u kana kun sirrii miti magaalaa Finfinnee bal'attee qonnaan bulaa Oromoo nyaachaa buqqisaa deemuun qabdu guddinni waliin ta'uu qaba jedhan suni ejjennoon sun amma nu jalaalaa fi jedhanii kaasu. Kanumatti daballee nuti hojiin hojjetamaa jiru jira garuu ejjennoo bulchiinsa magaalaa kantiibaa qofatu hin taane
ejjennoon akka bulchiinsa magaalaatti jiru mee maali? Namni bu'uura isaa dagate kaabinee keenya keessa hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Bu'uura isaa dagatee jechuun maal jechuudha? Bu'uurri biyya kana qotee bulaadha jedhee namni namannee faayidaa qotee bulaa fi ijoollee qotee bulaa dhiibuu irratti namni amanu amma ammaattis nan quunnamne murteessinu irrattis namni tokko mormii hin qabu. Ejjennoon bulchiinsa magaalaa Finfinnee ejjennoo kooti. Ejjennoon koo ejjennoo isaaniiti. Kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee innaa jennu kan kutaa magaalaa, kan aanaa, kan caasaa mootummaa ejjennoo tokko qabna jechuudha. Maaliif magaala walakkaa buqqisuudhaan qotee bulaa buqqisuu akka ta'e nuu gala. Qotee bulaa buqqisuudhaan magaala walakkaa buqqisuu akka ta'e nuu gala. Kanaaf buqqa'uun jedhamu kun buqqa'u jechuun isaa mataansa baay'ee nama rifachiisa. Buqqa'uun jedhamu kun misoomaaf eega barbaade misooma eega ta'e dhugaadhuma misooma ta'e misoomsuun jalqaba abbaa lafarra jiru sana misoomsaa jalqaba. Isaan booddee namni dhaqee waan sana misoomsuu barbaadu immoo lammaffaa ta'a. Silaa amma kan ta'a ture buqqa'uu akkuma jedhame sana buqqisanii achi gara biraa geessuudha. Amma buqqa'uu kan jedhu sana jechuma isaa mataa isaa kaasneetiin jira. Booddee ani kan hin kaasu waajjiruma kan hojjetu mataa isaa maqaa isaa jijjiirreetiin jira. Buqqa'uu jedhamu kuni arrabsoodha. Misooma eega ta'e immoo qotee bulaa jalqaba misoomsuu qaba. Nama lafarra ture san dura misoomseet inni dabalatee dhufu immoo misooma sana saffisiisa malee buqqaastee wanta itti gootu hin jirudha. So kan jechuu barbaade maanni ejjennoon innas waggaa 4 dura waa'ee maaster pilaan irratti ka'e sun callisee waltajjii sanaaf miti kan ka'e. Innas bar namni dubbachuu hin danda'u. Amma ammaa dubbachuu dandeenya amma rakkoo maal ta'eera. Amma barri hundumtuun dubbata. Inni biyya alaas inni biyya keessas hin dubbatamu. Innas dubbachuu hin danda'amu. Waa'ee qotee bulaa dhiisiiti. Waa'ee mootummaa biyya kana dogongorteetti dubbachuu hin dandeessu waggaa arfanarra. Tiim lammaan jedhamu kun bari kana cabsee dhufe. Kana cabsee gad dhufee kana akkamitti sodaata. Kana waan salphaa. So waltajjii sana Adaamaa irratti waa'ee qotee bulaa fi waa'ee guddina magaalaa Finfinnee qofaa miti innas kan hin kaasee waadatte ta'e. Oromiyaan mataansaa akkas gochuu hin qabu. Oromiyaan mataansaa. Magaalaan Oromiyaa mataansaa qotee bulaa dhiibee guddachuu irra hin jiraatu. Oromiyaa seenaa jiru kanuma dubbadhee Finfinnees ammas kanuma dubbadhaa. Boorus kanuma dubbadhaa. Amma lubbuun kiyya jirutti dubbachuu qofaa miti. Dubbachuu irra darbee immoo amma tokko lama sadii inni hojii hojjechaa jira. Dhiyeenya kana buqqa'uudhuma qonnaan bulaatiin wal qabatee magaalaa Finfinnee kanatti qonnaan bultoota buqqaa waliin marii gootanii turtan. Ala keessaa immoo wanti haasa'amaa jiru Finfinnee keessa qonnaan bulaan jira qotee bulaan jiraayi namni qonnaan bulu jiraayi eenyu faadha kan marsaa akka leen dubbisanii dhuguma qonnaan bulaan Oromoodhaa magaalaa Finfinnee keessa jira. Magaalaa Finfinnee mataan ishee magaalaa eenyu turte jalqaboota yoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Magaalaa Finfinnee bir magaalaa qonnaan bulaa tuulamaa macaa keessa ture magaalaa kun akkamitti magaalaa Finfinnee keessa qotee bulaan jedhamee gaafatama jalqaba. Actually magaalaa Finfinnee keessa qotee bulaatu jira. Qotee bulaa lakkoofsa guddaa ta'e magaalaa Finfinnee kana keessa. Kan mariisisnee hooggantoonni bulchiinsi magaalaa Finfinnee jedhan seektoroota hoogganaa kutaa magaalaa warra hoogganan wajjin deemnee mariisine qotee bulaa sana. Otoo amma qotee bulaa magaalaa Finfinnee keessa yaamni irra ta'e kan haqaaqii qofaatu galma miliyoonii guutaa hin galle namaaf. Kan mariisifne bakka bu'oota jira. Maaliif mariisifne? Ganna akkuma dura sii kaase ganna gaafa deemee ilaalu jalqaba kan isaan kaasanii innas tokkoffaa miidhamnee jirra buqqaanii jirra. Waa baay'ee miidhaa qabna waan ta'eef irra dhuftee nu ilaaluun kee gaariidha garuu waltajjii nu qopheessitu nu mariisii jedhan kun gaafii qotee bulaa innas ture. Dengada yaamne mariisifne. Kan mariisifne nuti nama biraa gammachiisuuf yookaan nama biraa mufachiisuuf yookaan abbaan ta'ee deemee waan hojjetee miti. Kun seenaa mataa keenyaa waan qabnuuf itti gaafatamummaa seenaas waan qabnuuf hin mariisiseen. Karaa biraa bara abbaa kiyya mariisuu ichaadha. Abboota kiyya walitti qabee waa'ee jireenya isaanii waa'ee rakkina isaanii mariisuu maaliif hin godhu kan tokkoffaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa kanaa qofaa waan ta'eef mitan. Seenaa hojii waan walitti hidhatu baay'eetu jira qotee bulaa gaafa mariisu. Inni guddaan maanni kan ka'aa turanis kan hin darbee dhaga'u magaalli Finfinnee magaalaa qotee bulaa miti magaalli qotee bulaa keessa hin jirre dallaalaa walitti qabamee kan jiru asiis achis jira. Inni kaanis qotee bulaa Oromiyaa keessa jiru achitti yaamee dubbifamee kan jirus gara biraatiin jira. Inni kaan immoo lakki warruma bulchiinsa waliin naannee qotee bulaa ta'ee dubbatu lachanuu soba. Lachansaa soba. Lachansaa mooraaliin qabu kana dubbachuuf mooraalii qotee bulaa deebisanii ijaaruu mooraalii qotee bulaa rakkina isaa ijaaruu baasuu dinagdeetti ceesuu tiim lammaa caala kan qabu dhugaa dubbachuuf jecha. Maaliif dubbisnee jireenya isaanii rakkina isaanii waan hin beekneef miti hin beekan rakkina isaanii jireenya isaanii hin beekne garuu kan itti himne maanni waa guddaa magaalaa keessatti hojjechaa jirra waan ta'eef rakkina qotee bulaa rakkina
rakkina ijoollee qotee bulaa qofaa doon ta'in rakkinuma magaalaa haala waliigalaatiin hiikaa jirra waan ta'eef kan qotee bulaa immoo haala addaan maal jechuun akka nurraa jiruutu waan qorannee seera iddoo seera barbaachisu seera sirreessinee jirra. Gurmaa'ina iddoo barbaachisu gurmaa'ina sirreessinee jirra. Amma kan jenneen kanaan dura qotee bulaa fakkaatee dallaalaa baay'eetu immoo keessa gale kan hin mariisutu deemuufan. Dallaalaa ta'e kan keessa gale dhuguma qotee bulaa kan bakka hin buune rakkina qotee bulaa fakkeessee garuu ofii isaatiif kan lafa qotee bulaa saamachuu walii gaatu ture. Caasaa mootummaa baay'ee keessa ture. Kan haaromsaan baay'ee isaanii ariin harka keessaa qabaa turani. Dallaalaan qaba abbaa qabeenya keessa ture. Kana keessaa baasan. Qotee bulaa dubbachuuf ani rakkadhu. Qotee bulaa bira deemuuf ani rakkadhu. Amma inni rakkannettanii nama afaan isaanii dubbatamuu qabaniiti maaltu nama walakkaa nu gashee walakkaa baasan jedheen isaanillee gammadan koree mataa isaanii dhaabatan qotee bulaa kan isaan bakka bu'u. Tokko siyaasaaf itti fayyadama keessa galee tokko lafa qotee bulaa saamachuuf itti gale. Kana hunda isaa keessa xaraqnee baasnee dhugaatti qotee bulaa jijjiiruu kan danda'u seera sirreessinee jira waan ta'eef gurmaa'ina sirreessinee jira waan ta'eef tokko kan bulchiinsa mootummaa Oromiyaa wajjin dubbannu jira waan ta'eef zimmitti waan hojjetu tokko hin jiru waan hojjetus hundi isaa akka miidiyaa irratti baatee dubbatu kan barbaadus jira. Biyyi kun bari biyya hunda ilaaltee hojjettudha. Namni tokko immoo waan haxxiffatte hunda akka miidiyaa irratti dabarsuu barbaada. Kan goonee haxxiffannee dabarsan hin ta'u kunis. Garuu immoo sirnaan waan hojjechuun irra jiraatu tokko lama sadii jennee faayidaa jiraataa magaalaa Finfinnee faayidaa qotee bulaa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Finfinneetti naanna'anii jira hin eegsisu taanaan maal hojjedhanas. Maal hojiin keenya waggaa lakkaa'uuf guyyaa lakkaa'uuf miti kan hin ta'e godhu kanas. Namoonni misooma magaalaa irratti qorannoo garaagaraa gaggeessan guddinni magaalaa Finfinneedha. Utaalcha raachaatii wal fakkaataa jedhu. Finfinneen magaalaa iddoo kanatti dhiisaniitu kiiloomeetira 20-30 achi ba'anii gara Tulluu Diimtuu gara Koyyee Focceetti achi ba'anii manneen adda addaa ijaaruudhaan qonnaan bulaa ta'e jedhamee buqqisuuf wanti godhamaa jiru jira. Isin waan kana akkamitti ilaaltu? Yaadichi sirrumadha waan dogongoraan qabu. Ani kan nagaddiisu sitti himu kan qotee bulaa innaan Oromiyaa jirus waan hin dubbadheef ammas dubbachaa waan jiruuf kan nagaddisiisaa jiru nama walakkaa kana buqqee achi deeme dhugaa dubbanna ta'e jechuudha. Lafa weeraruuf daangaa babal'ifachuuf kun akkuma jiru ta'e jechuudha. Namni jiddu galeessa magaalaa kana buqqee achi deeme otoo bishaan hin argatin otoo daandii hin argatin otoo mana barumsaa hin argatin namni biyya keenyaa baay'ee isa nama abbaa amantaa baay'ee isa amantaa nama qabudha. Manni amantaallee otoo hin ijaaramee warra buqqee deemedha. Hundumti isaan bu'a qotee bulaan hin bu'a. Isaan hin bu'u. Silaa magaalli kan ta'uu qabuuf kan ta'uun irra ture magaaluma silaa xiqqoo magaala gidduu taate sanatti ol guddataa jiru. Seenaa magaalaa Finfinnee hunda namaatu beekan bal'ata adda bal'ate. Bal'inni isaayyuu fayya qabeessa miti. Karaa tokkoon waanuma dalga bal'achuu qofaatu gahaadha kan garuu kan gama kanaan karaa Koyyee Foccee Tulluu Diimtuu maal jiru kuni waanuma karoorfatee hojjetamedha. Walakkaatti lafa bal'aa dhiistee gaafachitti utaaltee iddoo tokkotti mandara tokko ijaartu tokkoffaa namni iddoo nama taa'u ture kun maal hojjechaa ture si jechisiisa tokko. Gama biraatiin immoo namni pilaanii kana qopheessee iddoo sanatti akka hojiin kun hojjetamu gaggeesse bulchiinsa magaalaa Finfinnee qofaa doon ta'een mootummaan federaalaa mataansaa itti gaafatamummaa seenaa irraa darbudhee namoonni lachan isaanii kan federaalaas kan Finfinnees sababni isaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee lafa qurraaci xiqqishoon naa kenne federaalli beekeetu hojjetama. Gaafa inni kiiloomeetira amma sana utaalee achi ga'amu magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee qofaa isaa otoo hojjetettee yoo fudhatte si rakkisa. Walii galamiit waan karooraan hojjetame sitti fakkaata. So kun egaa kan karaa Tulluu Diimtuu Koyyee Foccee Qiliinxoo qofaa miti. Finfinneen karaa hunda bal'atte. Inni kun garuu kan ajaa'ibsi fakkeessisu lafa gidduutti dhiifamee utaalamee ce'amee waggaa tokko dura ni yaadadha koreen ijaaramee daangaa Finfinnee fi daangaa Oromiyaa kan hojjetu ture. Gama tokko na ilaaltu Oromiyaa fi Finfinnee gidduutti daangaan barbaachisu waan biraa ta'e inni mataa isaa dandee kan deemu ta'e daangaan jedhamu fi garuu immoo bulchiinsi daangaa garuu si barbaachisa. Bulchiinsaaf jecha lafa kee baruuf jecha daangaan kee bal'ina daangaa kee baruuf jecha jiraataa magaalaa sifachi jiru sana walitti dhiyeessitee akka wajjin jiraatan akka jiraataan magaalaa as jiruu fi magaalaa achi jiru waliin guddatu mana barumsaa wal fakkaatu akka argatu daandii wal fakkaatu akka argatu bishaan wal fakkaatu akka argatu jireenyi magaalaa Finfinnee jiruu fi achi jiru akka wal fakkaatu gochuuf lafa kee bartee hojjechuun sirra jiraata daangaa kee bartu garuu daangaan gara biraatiin haasa'amu kun daangaa namni akka walitti hin ceene godhu sun
gama biraatiin immoo seenaa dagachuus mudduu tokko tokko kan fakkaatu jira. Seenaa dagachuu naan jettee daangaan Oromiyaas gaa daangaan Finfinnees gaa naan jettee gama biraatiin immoo bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa mataan isaa Finfinnee keessa kana jiru. Finfinnee keessa jiratu hin ta'in heerri mootummaa naannoo Oromiyaa bari Finfinnee magaala guddoo naannoo Oromiyaa ta'edha. Magaala guddoo naannoo kee fi naannoo keetti immoo daangaa uumuus gama biraatiin waan biraa ta'uu danda'a. Isa warra beekumsa kana qabu seeraaf dhiisee keessaa baay'ee isaaf ammaaf miti. Anaaf garuu kan sirrii dhadhee aman ammaaf amman jirutti magaalli Finfinnee kanaan booda akka hin bal'anne akka dalgan deemnu gochuun dirqama keenyadha. Isa seeraan hiinee jira. Ganaa garuu immoo kan mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin haasamu kan jiru akkuma jiru ta'e jechaadha. Gama biraatiin garuu inni guddaan magaalli Finfinnees gochuu kan dandeessus gochuu qabdee kan hin amanu magaala Finfinnee keessatti wanti jiruu fi magaala Sabbataa, Buraayyuu, Galaan, Laga Xaafoo, Sulultaa keessatti jiru wal fakkaachuu irra jiraatu. Jireenya hawaasaa jiruu fi achi jiraatu. Walitti dhufeenya hawaasaa jiruu fi achi jiraatu. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa namni jiru jiraataan magaalaas mana barumsaa gaarii argate magaalaa Finfinnee Sulultaa kan jiru argachuu irra jiraatu. Kun maal faayidaansa? Walqixxee guddattachaadha. Inni Sulultaa jirus Finfinnee qofaa deemeetan tajaajila kan argadhadhee yaadu achittis argachuu danda'a waan ta'eef. Kanaafi Finfinneen kanaan booddee dalga guddatti kan jiru amantaa sanan qabani. Hingoonus nuti ejjennoo keenyas idduma jirtutu guddatte. Kan amma guddate mataasaa iddoo amma ga'e mataasaa Finfinnee ta'e itti fufaa yaada jedhuun qaban. Iddumti mataasaa dalga bal'ate achi geessuun Finfinnee ta'e itti fufaa yaada jedhuun qabu. Sababni isaa koree sun qoratee adda bahee innas Finfinneenis Federaalis Oromiyaanis walii galame waan ta'eef waan walii galame sana Finfinnee idduma ga'eetti itti fufaa kan jiru waan hin qabneef. So inni dafee murtaa'eeti naman. Finfinneen edda nuti biiroo kana galle kaasnee qotee bula tokko buqqisne kan namni baruu irra jiraatu. Inumaayyuu kondoominiyeemii heektaarri gara 700 qabame in dhiisne akka hin tuqamne goone qotee bulaa kaasuu waan hin barbaanneef. Industirii paarkii jedhamee kan heektaarri gara 1,000 qabame isa hin dhiisne. Sababni isaa qotee bulaa buqqa'uu irra jiru kan jedhu amantaa waan hin qabuuf jecha. Bulchiinsi Finfinnee kan godhu misoomaaf jecha waan buqqa'aniif. Maaliif jecha waan buqqa'aniif? Dirqama qabna nuti. Qotee bulaa sana dafnee ijaarree mana silaa inni argachuu irra jiraatu mana sana baajata mootummaanis bitamee kennamee fi maal ta'e ijoollee isaa maal godhanii jireenya isaanii jijjiiruun dirqama keenya. Ragaan amma dhufaa jiru qotee bulaa naannoo sana buqqa'ee hojii wal qabate ragaan akka irra deebi'anii hojjetan goone ragaan dhufe xiqqaadha. Naannoo qotee bulaa 36,000 kan buqqa'e misoomaan maaliin garuu akkasii miti. Ragaa dirqama sassaabuun irra jiraatu malee callistee waan tokko tokkoon ilaaltu qotee bulaa kanaa ol akka ta'e kan buqqa'e sii gala yaadumaan. So maal goone piroojeektii ofiisiin kanaan dura qotee bulaa deebisee ijaarame suni maal goone irra deebi'ee dhugaadhumatti koree madheen gada ijaarres itti dabalee dhugaadhumatti qotee bulaa misoomaaf jedhamu akkuma jedhame kan buqqa'e sun kan maatiin isaa faceessuun kan waardiyyaa ta'e sun kan ijoolleen daa'imni isaa teskee namaa taate sun walitti qabamee ragaan dhugaan akka dhufu. Ammaaf garuu ragaadhuma harka jiru wajjin immoo akkatti dabnee waan tokko tokkotti gallu waradii mootummaa federaalaa sin beekaa mootummaa naannoo Oromiyaa sin beekaa dabnee hojjennaa jechaadha. Gaddanaan qotee bulaa maaliif tokko kan kaasan qotee bulaan lafa isaa irratti qabeenya horachuu hin danda'u jedha seera Finfinnee. Baay'ee nama gaddisiisa. Qotee bulaan lafa isaa irratti magaala ofii isaatti bal'atee achi ga'e kaartaan kennituuf pilaanii hojii walitti bu'aa kana tamma kaasana waan ta'eef pilaanii hojii walitti bu'aa waan ta'eef kaartaa siin kennamu kaartoo siin kenna abbaa lafummaa argattaa kan jedhu waan ta'eef isa qofaa miti lafa kee irratti qabeenya horachuu hin dandeessu. Kan gochuu dandeessu amma buqqaatutti teessee eegu qofaadha. Seera sana kan diigne Finfinnee keessatti jalqabachaa. Seera sana diigne namni qotee bulaan lafa isaa irratti akka qabeenya qabaatu jechaadha. Seera sana gaafa dinu kan duratti kaaste ejjennoon bulchiinsa magaalaa maal fakkaata kan jennu ejjennoo nama tokko kan argachuu irratti jechaadha. Namni lafa isaa irratti lafa waggaa baay'ee irra jiraatetti eega qabeenya irratti hin horanne eega kaartaan qabaanne eega ijoolleen isaa achirratti waa tokko hin hojjenne so seera sana kan jijjiirame jechaadha. Seera sana jijjiirree qotee bulaan akka achirratti qabeenya argatu goone akka lafa isaa misoomsu goone kanaan dura qonnaa horsiisa lukkuu maal qofaa kan heeyyamameef sana hunda isaa diigne sheer kaampaanii akka ijaaratu goone lafti sun lafa akkasaa ta'u goone kan biraa seena sanarratti kan gashine maqaa waajjira sanaa jijjiiruu qofa odoo hin ta'in
qotee bulaan sadii afur lafa isaarratti walitti gurmaa'ee akka qabeenya qabatu goonicha. Amma namni baay'een kan akka inni dubbiin kun sobatee kan hojjechuu barbaadu dimoogiraafii jijjiiruun isin jedhe sitti kaasa. Magaalaa ofii isaatti bal'atee achi deeme gaafa qotee bulaan jireenya isaa jijjiirratu fooyyeffatu qabeenyaa qabatu jettee waa'ee dura sii kaase waa'ee waraqaa eenyummaan argatu qotee bulaan. Sababni isaa akkuma dura sii kaase qabeenya horachuu hin danda'u waan ta'eef buqqa'uuf qophaa'ee jira waan ta'eef lafa isaarratti kaartaan hin kennamuuf waan ta'eef yeroo tokko tokko ilaaltu keessa gaddisiisa. So kana kan jijjiiruu jalqabne seera jijjiiruu jalqabne gurmaa'ina sila qotee bulaa hatuuf qophaa'e sana diiguu jalqabne kun waraana guddaa keessa ture. So gaafa seera sana diignu gaafa jaarmiyaa sana diignu inni diigame sun achi keessatti lafa qotee bulaa ta'e immoo gama biraatiin maal godha? Pilaanii wajjin walitti hin dhufu moo yoo jedhame keessa ragaan warri maandisa kan hojjetan waan ta'eef nama biraatti gartee dhufeetu immoo kaartaan irratti hojjetama lafa qotee bulaatti. Kun diigamaa ture diiguu qofa doonteen deesnee ijaara. So lafa qotee bulaa irratti namni qabeenya horatu jedhu seerri magaalaa Finfinnee gaafa diigamu gaafa kaabinee irratti dhiyeessinu ejjinuu kaabinee gaafa sana argina. Qabaata kanaas kaabinee sadi kan argine kanaaf. Sirriidha wanni duraa sun kan jedhu ture jecha. So ejjennoon mootummaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Finfinnee faayidaa qotee bulaaf ijoollee qotee bulaa hin deeggaru tanan maal godha? Waraqaan eenyummaan kennamuuf kan jedhu bara qotee bulaaf ijoollee qotee bulaa lafa isaarratti magaalaa ofii isaatti bal'atee achi ga'e. Ijoollee qotee bulaati carraa imaaxaan argatiin kan jedhamu. Sababni isaa maali? Lafa isaarratti qabeenya akka nuranne waan jedhuuf seera sun. Seera sun bara paarlaamaa miti kan baase yookaan kaabinee magaalaa miti warra kan baase. Qajeelfama biiroo lafa magaalaa baaseen hojjetamaa ture kun. Qajeelfama biiroo lafa baaseen hojjetamaa ture kun. Kanaaf qajeelfama kan diigne qajeelfama qofaa miti kan goone gara labsii tol jijjiirre labsii tol kaasa. Labsii namni barbaade diiguu hin danda'u waan ta'eef. So namni lafa isaarratti akka qabeenya horatu akka maatii isaa fayyadu walitti dhufee akkuma nama magaala walakkaa jiru gaafa investimentiin dhufee qaama investimentiin sana akka tusee sana akka sirreessan jechuudha. Kun waa tokko kun kanaan gahaa miti. Jireenya isaaniirraa waan buqqaaniif mana waan dhabaniif bishaan waan daandii waan dhabaniif gashuu gahaa miti kun. Qotee bulaan sila biyya kana keessatti kabajamee jiraachuu irra jiraate. Qotee bulaan maaliif daangaa bolee daangaa qaaqee daangaa eekkaa qofaa jiraata qotee bulaan barasa jiraachuu danda'a magaalaa kanatti as walakkaa. Qotee bulaan eega qabeenya qabaate eega qabeenya akka horatu barbaanne dirqama chitti ittisuun irra jiraatu magaalli kun magaalaa Finfinnee chambarii bolee gooroo koyyefachuu qofaa miti Finfinnee yoo jedhamee irratti jechaadha. Araadaanis piyaasaanis maalis Finfinnee dhuma so qotee bulaa birriin qabaa iddoo kanatti hojjechuu hin danda'u ta'e eega seera sana sirreessine qabeenya akka horachuu danda'u akkuma abbaa qabeenyaa bira magaalaa guddaa walakkaa dhufee gamoo babbareedaa ijaarrachuu kan dhorgu hin jiru. Seerri kanaan duraa garuu hin dhorga qabeenya horatu waan ta'eef amma garuu hin danda'a. Amma magaalaa kana dhufee maallaqa xiqqoo qabate akkuma abbaa qabeenyaa bira nuti hin deeggarra waan ta'eef asitti gamoo bareedaa kan na fakkaatu ni ijaaruu mirga isaati jechuudha. Tokko seera sana irratti sirreessuu kan barbaannes kan qotee bulaan baay'eenis beenyaa argatee waan tokko argatee walitti dhufee kan hojjechuu jalqabee jira jechuudha. Kanaaf magaalli Finfinnee magaala kooti gaafa jedhu qotee bulaan Oromoo, qotee bulaan Amaaraa, qotee bulaan Tigiree, qotee bulaan biraas magaalli Finfinnee magaala kiyya jedhee yoo yaade achi taa'ee qofaa miti keessa galeessi waan tokko jechuun dirqama qotee bulaan maal akka hin galeenyi godhu huntuun godhuu bara. Kanaaf kan ammatti kaastuun sun dhugaadha. Achi qofaa daangaa sana qofaatti kan itti famu miti jechaadha. As galee magaalaa walakkaattis biizinesi hojjechuu hin danda'a. Akkamittiin hojjetaa maal hojjetaa inni deeggarsa ogummaa warri maallaqa irra hojjetan baankiin maal wanti hojjetamu gargaaramuu irra jiraatu jira mootummaan qama qaba waan ta'eef. Maaliif magaalaa kanaaf wabiidha qotee bulaan. Qotee bulaa magaalaa kana qofa hin ta'in qotee bulaa magaalatti naannee jiru mataan isaa wabiidha magaalaa kanaaf. Qotee bulaan bar lafa koorra qottee bishaan gashitu gaafa jedhe waa'ee magaalaa kana dhaabata namaaf kan galuu qabu jechaadha. Lafa koorraa qottee bishaan gashuu hin dandeessu gaafa jedhu qotee bulaan naannoo Finfinnee waa'ee Finfinnee achuma dhaabbata. Finfinneen oopshinii biraa qabu asuma qofforuudha yoo argame jechaadha. Kan biraa wanni balfaan Finfinnee qotamee kan barchitte qotee bulaa lafa koorratti hin gattu gaafa jedhachi dhaabatama. Mooraalii namni waa'ee qotee bulaa ittiin qeequ hin jiru magaalaa Finfinnee. Qonnaan bulaa wayita gaafa nuun isaan kaasan maallaqa nuu kennuudhaani qabeenya akka nuti horannu gochuudhaan deebisanii nu dhaabuudhaaf yaalaa jiru
nuni garuu isa qofa miti kan dhabne eenyummaadha aadaadha ijoolleen keenya mana barumsaa afaan oromoon qabdu amaariffaan baratti safuu dhabni kana akkamitti deebi'ee dhaabuu danda'a mootummaan yookaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee deebisee gaafa nu dhaabu waan kana itti yaadeeraayii an jedhu wayii gaaffiin ka'aa jira kana bulchiinsi magaalaa Finfinnee itti yaadeera. Kun gaaffii gaariidha. Yaa mammaaksa Oromoo maal jedha si fakkaate maqaa gabaatti baddee gabaadhumatti deeffatu jedhama miti. Kani aadaa afaan eenyummaa maal kun dhugaadha. Finfinneedhuma jala taa'anii aadaa bareedaa gaarii Finfinnee keessas kan nama gochaa jiru maani keessuma barnoota irratti. Barnoonni muraasni afaan Oromootiin kan barsiisan jiru Finfinnee keessa. Barnoota afaan Oromoo mana barumsaa barsiisan qofaa ijaaruu miti nuti kan nama gochaa jiru. Manni barumsaa Finfinnee keessa ijaaramee waggaa baay'eef ijaaramee bal'aatu jira. Kun qabeenya biyya kanaatiin ijaarame mataansaa. So qabeenyuma biyya kanaatiin ijaarame keessatti afaan Oromoo akka barsiisu kan gochaa jiru. Kanaaf bal'inaan hojjetamaa jira. Barsiisota afaan Oromoo barsiisan baay'ee qacarree gashaa jirra. Kitaabolee barbaachisan gashaa jira. Sababni isaa maanni anis ijoollee qotee bulaati kan magaalaa kana bushu. Ijoolleen magaalaa kanatti dhalatanis ijoolleen qotee bulaas ijoolleen abbaa qabeenyaas ijoolleen hiyyeessas wajjin barachuudha dirqamni lammii biyya tokkooti. Kanaaf ijoollee Oromootiif qofa mana barumsaa qofaatti wanti ijaaru hin jiru kana booda. Kun ejjennoo kiyyaadha. Sababni isaa qabeenya biyya kanaatiin ijaarame manni barumsaa magaalaa Finfinnee mataansaa. So liizii qotee bulaa irraa fudhameen bara kan ijaarame lafa qotee bulaa irraa fudhameen miti manni barumsaa kun kan ijaarame. So manuma barumsaa Finfinnee keessatti ijaarametti afaan Oromoo kan baratamu irra jiraatu malee ati ijoollee qotee bulaatti achitti galiitti iddoo kanatti baradhu kan jiru. Kun maal fida booddee ammaaf yoo nutti mul'achuu baate booddee maal fida? Akka mana barumsaa warra Ameerikaa tokko fida. Yeroo jarri warri gurraachaa warri adii equal but separate kan jedhu equal but separate jechuun atis mana barumsaa kee anis mana barumsaa koo garuu wal qixxeedha. Maaliif adiif gurraacha akka wal bukkee teenya waan barbaadamu. Of course kun kana hojii walitti dhufuu dhiisuu danda'a. Ijoollee qotee bulaas taatee afaan Oromoo dubbatte warruma afaan Amaaraa afaan Tigree wajjin dubbatu wajjin barachuun sirra jiraata. Jarri biraas barbaadan immoo barachuudha afaan Oromoo afaan bal'aa waan ta'eef. So gaafa seerri amma legislationiin haaraa sun gaafa hojiirra oole bare afaan hojii afaan Finfinnee afaan Oromoo fi afaan Amaaraa ta'a. So manni barumsaa Finfinnee keessa jiru afaan Oromoo barsiisuu dirqama akka ta'e walii galamee jira. Manni barumsaa biiroon barnoota magaalaa Finfinnee kana mana barumsaa hunda keessatti hojjechaa jira. Amma naannoo 22 geenyeetti jira Finfinnee keessatti. Yeroo gabaabaa waan jalqabne ji'a 3-4 keessatti waan jalqabne duubatti hafne malee otoo waggaa duraa jalqabame ta'e iddoo hundatti waliin geenya. Bara geree iddoo hundatti waliin geenya. Mana barumsaa afaan Oromoo keessatti baratu qofaasa warri biraas galanii akka baratu godha. So aadaa afaan eenyummaa isaanii qotee bulaa nama naannoo Finfinnee keessa jiru harka buqqa'ee babbadee kun dhugaadha garuu deebisee kan ijaaru sabbaadha. Abbaan inni ijaaru garuu mootummaan maal godha hin deeggara. Waan jarri barbaadan fakkeenyaaf iddoo kanatti kana na barbaachisoo ta'e hin deeggarraa deeggaruu qofaatu kun dirqama hojii keenya waan ta'eef jecha. So hin goona qabeenya akka isaan horatan eenyummaa isaanii akka ittiin boonan afaan isaanii akka ittiin boonan aadaa isaanii akka ittiin boonan akkuma naannoo Oromiyaa keessa namni jiru ittiin boonu magaalaa Finfinnee keessatti namni boonuu wanta isa dhorku jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti akkuma saba biraa otoo saba biraa na cuucin otoo eenyummaa saba biraa aadaa saba biraa afaan saba biraa na cuucin garuu immoo aadaan afaan eenyummaan Oromoo immoo akka magaalaa kana keessatti guddatu dagaagu gochuun immoo dirqama jechaadha. Kanaaf Finfinneen seenaanis ilaalamuu irra jiraata seenaan lachanuu nu ilaaluu baate gaarii hin ta'u seeraanis seenaanis ilaala deemuun baay'ee gaariidha qotee bulaan kaasuusaa sirriidha. Nuti isin wajjin hojjechuu jalqabnee jirra. Galatooma ulfaadha gaaffii deebii nuuf taasiftan. Baay'ee ulfaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma daawwachaa turtan gaaffiif deebii injiinar Taakkalee Uumaa waliin taasifnerraa waan hedduu akka hubattan abdii guddaa qabna. Sagantaan har'aaf jennee qabannee dhiyaannes kanumaan goolabneerraa qophiilee OBN irraa tamsaa'u waliin turtii gaarii.